Barattoota baay'eetiin akkuma jedhamu obbolamuu biratti jechoonni hangafaaf quxisuu qabaachuu hin oolu. Jaalala isheen qabame jedhuu fi jaalala isheen qabame inni kan jedhu anaaf waladda. Inni jaalala isheen qabame gaafa jennu xiyyeeffannaan keenya isa gurbaa jaalalaan qabame kana jechuudha. Garuu himaa jaalala isheen qabame inni gaafa jennu garuu xiyyeeffannoon keenya waa'ee jaalalaati. Oromoon bilisummaaf qabsaa'a himi jedhuu fi bilisummaaf qabsaa'a Oromoon himni jedhu tokko miti. Inni jalqabaa waa'ee Oromootti xiyyeeffata. Obomboleettii 22 asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa abukaatoo fi gorsaa seeraa seenessaan abbaa seenaa Arsadee obomboleettii 22. Kutaa 27ffaa kutaa 26ffaa keessatti akkuma dhagaa turtanii obbolamuu namni jedhamanii Iluu abbaa booraarraa ka'anii karaa Jimmaa kana keessa gutanii gara Finfinneetti deemaa jiru. Karaa irrattis waan isaan gochaa turan dhageessaniittu. Kana malee rakkoon isaan quunnamee rakkoo kanaa fi waajjirri barnoota aanaa akka furmaata isaanii kennu yoo gaafatan illee waajjirri barnoota aanaa waan isaanii kennuuf didee fi qajeelcha barnoota godinaatti xalayaa isaan gabaabsanii barreessan dhageessaniittu. Gabaabaadhumatti liqii isaan gaafatan suni jecha lamaan kan xumuramteedha. Garuu hoogganaan bulchiinsa namaa qajeelcha mana barnootaa sanaa xalayaa akka ittiin gabaabbatee barreeffame kana koreettiin dhiyeessu jedhee xalayaa dheeraa dubbisuunsaallee nama jibbisiisu irra deddeebi'ee tokko tokkoon waa'ee jireenyaa fi rakkoo gola obbolamuu keessa jiru tokko tokkoon kan ibsu barreessuusaa dhageenyeerra. Kanas fuudhee koreetti dhiyeessuu fi akka karoorfatee fi xalayaa duraan obbolamuun barreessan immoo irraanfatee bakkuma faayila keessa kaa'etti dagachuusaa quba qabdu. Hiikoon xalaalee kana lamaanii maali? Jechoonni obbolamuu biratti hangafaaf quxisuu qabu kan jedhamanii maalirraa ka'ameeti? Kutaa 27ffaa waliin haa hordofnu. Barattoota baay'eetiin akkuma jedhamu obbolamuu biratti jechoonni hangafaaf quxisuu qabaachuu hin oolle. Guyyaa gaafa tokko daarakteera mana barumsaa waliin walga'iirra turanii wal falmaa. Kan isaan wal falmisiise waa'ee barataa tokkooti. Barataa cimaan tokko mucaa durbaa tokko jaallachuu irraan kan ka'e barumsa isaatti dadhabaa dhufe. Koreen bulchiinsa mana barumsichaa barsiisaa saayikooloojii waliin ta'uun haala barataa kana baraaruu danda'an irratti mari'achaa turanii. Daarekteerri mana barumsa sanaas walga'ii kanarratti jaalala isheen qabame inni jedhee maqaa gurbaa jaalalaan qabamee kaasee ibsa kennaa ture. Obbolamuun darabeen isaanii gaafa isaan ga'u qorannoo keenyaaf akka nu gargaarutti ka'umsa keenya sirreessuun barbaachisaadha. Waa'ee jaalalaa moo waa'ee gurbaa qorannaa? Akka ani isin dhaga'aa jirutti daarekteeraa fi barsiisaan saayikooloojii waan adda addaa nutti himaa jirtu. Himi inni jaalala isheen qabame jedhuu fi jaalala isheen qabame inni kan jedhu anaaf waladda. Inni jaalala isheen qabame gaafa jennu xiyyeeffannaan keenya isa
gurbaa jaalalaan qabame kana jechuudha. Garuu himaa jaalala isheen qabame inni gaafa jennu garuu xiyyeeffannoon keenya waa'ee jaalalaati. Kanaafuu haa sirreessinu. Xumura qorannaa keenyaa fi ka'umsi keenya murteessaadha. Kanaafuu sirreessinee adda baasnee kan irratti xiyyeeffannu adda baasnee qorannee dhiyeessuuf akka tolutti ka'umsa keenya sirreessuun barbaachisaadha. Haaluma wal fakkaatuun mee fakkeenya kan biraa isinii kaasuu fi Oromoon bilisummaaf qabsaa'a himi jedhuu fi bilisummaaf qabsaa'a Oromoon himni jedhu tokko miti. Inni jalqabaa waa'ee Oromootti xiyyeeffata. Oromoo irratti kan xiyyeeffatedha. Waa'ee Oromoo haasa'a jechuudha. Inni lammaffaa immoo bilisummaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhanii dhuguma obbo Lamuu biratti jechi hangafaaf quxisuu qabaachuu hin oolle. Sanas ta'e kana akkuma jecha isaanii kana xalayaan isaan barreessanillee adda uummata naannoo biratti mata duree wal falmii erga ta'ee oolee bubbuleera. Sanas ta'e kana xalayaaleen obbo Lamuun barreessaman jedhaman lamaan isaanii bara dheeraa booda gadi ba'anii. Duraan qoosaa fakkaata ture. Boodarra garuu laayibireerii keessaan gataa'utti ga'ame. Barataan koppii xalayaalee kanaa of harkaa dhabee hin jiru. Barsiisaa afaan Oromoo barsiisutu hoggaa akkaataa xalayaa itti barreessu ijoollee barsiisu ifa godhe jedhama. Haaluma kanaan barattoonni barsiisaadha ofiin jedhanii xalayaa barreessanii liqii akka gaafatan kunis qabxii 20 keessaa akka isaaniif qabamu itti himame. Hojii kutaa keessaati jechuudha. Hundumtuu ni barreessanii galiis godhanii. Isa booda xalayaa obbo Lamuutiin barreeffame jedhame lamaan kana ifa godhe barsiisaan kun. Akka wal bira qabanii madaalanii yaada itti kennan taasise. Bitaa yaabanis mirgaa yaabanis walga'ii kooraadhuma jedhama. Karaa bitaa yaabbattes karaa mirgaadhaan yaabbattes kan teessu kooraadhuma gaangoorra jechuudha. Ergaan xalayaa lamaan liqii gaafachuudha. Liqii gaafachuuf immoo heerrii fi dambii waajjirichaa eeyyama ni kenna taanaan kadhaan maaliif barbaachise? Nagaa albaay'ee gaafachuun maaliifi? Akka waan gibii koreewwanii keessaa ba'utti galata irra deddeebi'anii dhiyeessuunoo maal agarsiisa? Xalayaan hoogganaan maqaa obbo Lamuun barreesse akkuma yeroo darbe agartan dheeraadha. Seera barreeffamaas kan hordofe miti. Keewwata tokko guutuu nima tokko yeroo inni itti ta'u agartaniittu. Irra deddeebi'ee jechoota adda addaan waa'eedhuma waan tokko yeroo haasa'u dhageessaniittu. Kun martinuu dogoggora. Obbo Lamuun gabaabsanii kan gaafatan garuu sirriidha. Eeyyee barataan hundi kana fedha. Warri abbaan goosi anaa fedha barataa kana da'oo godhatanii sababa guddina jedhuun obbo Lamuu gara eejensii qormaata biyyoolessaa magaalaa Finfinneetti argamuutti jijjiiranii. PPR'if jedhanii waan isaan gammachiisan fakkaatanii waan nu gumaachitu qabdattiin jedhanii odeessisanii. Kaayyoon isaanii garuu obbo Lamuu barattootarraa adda baasuudha.
Obbo Lamuu yaadataa barattoota biratti bakka guddaa argataniiru. Ejjennoon isaanii alagaa biratti hin jaallatamu. Yeroo hunda tokkummaa Oromoo faarsu kan mirga Oromoo tuqu hunda ni mormu. Kanaaf ni jibbamu. Obbo Lamuun guddinaaf barbaadame jechuu obbo Lamuu miti namoonni biraan illee hin amanne. Hundumtuu qophii geggeessa obbo Lamuuf qophaa'e irratti hirmaate. Xeennaaf guddaan hin hafne. Maanguddoo fi jaarsi biyyaa tokkollee hin hafne. Garuu maanguddoo tokko walga'icha irratti yaa marqaa si afuufuun si liqimsuufi jedhani. Akkuma armaan olitti dhagaa turtan obbo Lamuun magaalaa Mattuurraa gara Finfinneetti jijjiiramaniiru. Geggeessaa isaanii irratti maanguddoon argaman yaa marqaa si afuufuun si liqimsuufi jedhani. Obbo Lamuun guddinaaf Finfinneetti jijjiirame kan jedhame sana barattootas ta'e hawaasni naannoo sanaa hin fudhanne. Gara fuulduraatti kanaafuu maal ta'uuf deema laata? Obbo Lamuun gara eejensii qormaata biyyoolessaatti qajeelaniiru. Kanaaf karaa deemaa turanii maaltu isaan quunnamuuf deema? Kutaa itti aanuun walitti deebina. Hangasitti sabiskiraayib gochuun akkasumas hiriyoota keessaniif qooduun nu bira dhaabbadhaa. Galatooma.